Harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya matoota oduu qabannee dhiyaanneerraa matoota oduu har'aa waliin anabdii fiixeeti. Godina Jimmaa Aanaa Limmuu Saaqaa magaalaa Koomaa keessatti reebichaa fi hidhaan jabaatee jiraa jedhu jiraattonni erga labsii yeroo muddamaa as ammoo haalli tasgabbii jiru haalaan hammaachuusaas dubbatu. Kutaa bulchiinsaa magaalaa Sabbataa keessa haati warraaf abbaa warraa garee koomaand poostiin ukkaanfamanii fudhatamuun himame. Daa'imman isaanii umrii waggaa 3 fi 1 wayita ammaa haala gaddisiisaa keessa jiru jedhu jiraattonni OMN dubbise. Godina Arsii Aanaa Shirkaatti namoonni hidhattoota mootummaan ukkaanfaman 340 ol ta'u jiraattonni OMN'tti himani. Namooti kun bakka isaan geessaman hin beekamanii jedhu jiraattonni. Namoonni 400 ga'an ammoo waajjira buufata poolisii magaalaa Goobeessaa keessatti rakkoo guddaatu irra ga'aa jiraniiru. Barattoonni Yuunivarsiitii Gondar yeroo darbe mooraa Teediroos jedhamu keessatti humna agaaziitiin to'annaa jala oolfaman 85 haalli isaan irra jiran waan beekamu hin jiru kan jedhan barattoonni moorichaa har'a mormii dhageessisaa ooluu isaanii dubbatu. Barattoonni muummee veterinarii jiran har'a guutummaan guutuutti barnoota addaan kutuu isaanii kan nu hime barataan mooraa Teediroos keessa jiru tokko yeroo irribaa kaanuu barattoota ari'aman ilaalchisee waraqaa sagalee mormii qabutu afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin mooraa keessa bittinfamee arginee jedha. Barataan kun akka jirutti loltooti agaazii haala mooraa sanaa tasgabbeessuuf dhufe barattoota irratti tarkaanfii suukanneessaa fudhataa jira jedha. Taphattoota garee kubbaa miilaa Biraazil Chapecoense jedhaman baattee gara Kolombiyaatti balali'aa kan turte xiyyaarri tokko biyya Kolombiyaa magaalaa Medellinitti erga sixxee balaa mudateen kuftee hunkutaa'uun ishee beekame. Aangaa'oti balalii xiyyaaraa biyya Kolombiyaa akka jedhanitti namoota 6tu lubbuun oole kan hafan garuu du'aniiru jedhan. Gartuun kubbaa miilaa Biraazil Chapecoense jedhaman har'a balaa kanaan dhuman garee morkataa isaanii kan biyya Medellin Atletico Nacional jedhamuun beekaman waliin tapha gara geebaatti isaan geessu taphachuuf ture kan gamasitti imalaa turan. Egaan daawwattoota keenya oduun ammaaf jenne kanuma oduu idilee irratti walitti deebina gama kootiin nagaatti. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552 5055 United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 40 47 Norway 2195 32 08 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 19 South Africa yookaan Afrikaa kibbaa 271 210 03 057 Australia 02 80 72 51 70 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN.